Yoya ashama harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Arab Orootub akkam jirtan naga keessanii isin jedha warroonni hordoftoonni kiyya hanga ammaatti YouTube kiyya subscribe gootan galatooma isin jedha warroonni YouTube channel kiyya hanga ammaatti subscribe godhin YouTube channel kiyya subscribe Arab Orootub yoo jettanii isin dhufuu danda'a barnoota viidiyoolee garaagaraatii akkasuma haala yeroo irratti waan tokko irraa kan isin dhiyeessinu ta'a yeroo kenna fayyadamne isinillee yoo keessanii fayyadamtanii akka like comment fi share gootanii nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabna. Egaa har'a sagantaan keenyas akkuma asii mata duree irra arguu jirtan kana sagantaan keenya guyyaa har'aa Muhammadoo fi Faaxee jechuudha. Muhammadoo fi Faaxee yeroo ammaa kana Facebook irratti hedduu takka gartanii haasoo safuu keessaa bahillee fidanii akkasuma haasaa gartee nama xiqqeessu haasaa xiqqeenna haasaa bultii namaa diiguu danda'u haasaa namuma namaa xiqqeessuu danda'u haasaa dubartii kabaja qabdu dubartii irraa fuudhu haasawa dhiira kabaja qabu kabaja irraa fuudhu haasawa gartee bultii ilma namaa tana keessa seenee adda diiguu namoota hedduu irraa kan dhageenyu tahaa akka as arguu jirtan kana wal gahaniiti jiranii ani maalin jechuu barbaada Muhammadoo fi Faaxee jaanii heega gartee maqaanuu moggaasanii yaa Muhammadoo yaa Faaxee namni bultii ijaarrata garuu akka nu bultiin ijaarranne kan nu godhaa jiru warra bultii qara duraan nama dhiira sagalii fi akkas achi olitti heerumee baheedha. Mee amma intalli tuni maal jetti? Mee viidiyoo ishii kana kun waa hordofnu walumaan haa ilaallu mee maal jetti dhaggeeffadhaa. Okay dammaqo mucayyoo kan argitan miti ati ko dammumaa dhugaa akkatti na qabbaneessite beektamu takka. Mee maaliif qabbanoofte jennaan? Maaliif qabbanoofte intalli tuni? Intalli tuni maal jetteeti dubbatte yeroo baay'ee dhalaa safuu fixatanii dhalarraa gartee kabaja fuudhanii gabbaaniitiin akka itti dhiirri Oromoo jiraatee isaan jiraachisuuf bultii fi fooyyeffatuudhaaf itti laffa'u isaan hin beekan jechuudha. Kan isaan beekan mana madaamii keessa taa'anii akka barbaadanitti dhiira Oromoo maqaa balleessan dhaggeeffadhaa sagalee isii kana. Kan durummaa balleessanii deemuu dhiisitii danda'anii hojjetan irri keenya maal hojjeta qodaan isaanii gaafa keessa galee kan koorrisudha keessa galeennaan hin koorrisa malee hojjechuun beekan. Okay dammaqo mucayyoo kan argitan miti ati ko dammumaadha dhugaa akkatti na qabbaneessite beektamu takkatti na qabbaneessaa jirtu warri dhiira maal beektaa anumatti siidaa sin gargaara jechuu barbaadeen ishee warri dhiiraa jechuudha. Kan durummaa balleessanii deemuu dhiisitii danda'anii hojjetan irri keenya maal hojjeta. Dhiirri Oromoo gaafa keessa ga'e yookaan keessa galee keessa seenii ni rafanii korrisaa jechaa jirti akka isii sagalee isii irraa akka sagalee isii irraa dhageettan kana dhiirri Oromoo gaafa yookaan ijaazaa bu'e yookaan immoo haadha warraa ofiitii wal bira ga'e ni korrisaa. Dandeehin hojjetu hayye yoo abbaa warraa kee yookaan tariitii jaalallee kee wajjin raftee inni hojjetu dadhabe ni nyaachiftan ni obaaftan ni dhiitan ni sukkuummatta wallaaltuudha amma ati ni wallaaltee intalli akkanaatun wallaalummaa guddaa keessa jirti jechuudha dhugaa rabbii wallaalummaa guddaa keessa jirti maaliif akkana jechuun isin sirriimte dhiirri Oromoo yoo dadhabellee yoo waan kanarraallee dadhaba ta'e waan inni hojjetu hojii inni keessa oolu ilaalaa daawwadha. Dhiirri Oromoo hojii inni keessa oolu akka isinii mana taa'ee yookaan immoo dhiira 5 kan jenne jira dhiira gartee kaayyoo qabduutu jira tadalagattuu jira. Kana laala amma dhiirri akkana lafa akaafti. Dhiiga deeffatu qaba. Isa mudhiin citte asitti wallaaqa jirtu isinii himaa. Faaxee biraan gaya dhugaa jirtu dhugaa dhokatti asii baasaa nama. Bootii itti diree kan argitanii arguu jirtanii sheer naa godhaa please haqa jiru dubbataara wallahi haqa jiru dubbataa jira Muhammad gaafa asii baadiyyaarraa gara magaalaa deeme dirqama rabbii Faaxeen baatii tokko aannan maangoo foon lukkuu asirarraa obaasuu qabdi jechuu baatii tokko isinii galee. Wallahi